Nagaa qaqqaaluuwwan maatii Abdii Fiigisaa Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkam dhukkee irraa kaasaa akka jirtan nana mana egaa mala viidiyootiin barachuun fedhii keessan warra hin ta'eef kunoo bilisaan isiniif dhiyeesseera. Chaanalichaaf keessumaa yoo taatan subscribe gochuun dagatinaa, maatii yoo taatan immoo viidiyocha like gochuu akkasumas barattoota Oromoo hunda bira akka ga'uuf share gochuun dagatinaa. Waan baay'ee irraa fayyadamtu waan ta'eef akkasumas anaan illee ni jajjabeessitu waan ta'eef egaa amma kallattumaan qabiyyeen irra isiniif dhiyeessee dhufetti kan seenu ta'a. Qabiyyeen irra isiniif qabadee dhiyaadhe immoo fiiziksii kutaa 10 sirna barnoota haaraa Itoophiyaa bara 2016 irraa eegalee hojiirra oolaa jiru boqonnaa lammaffaa kutaa jalqabaa ta'a jechuudha. Egaa fiiziksiin kutaa 10 boqonnaa lammaffaan it is about uniformly accelerated motion. Egaa sochii guula dhaabbata yookiin immoo sochii guula wal fakkaataa jechuu dandeenya jechuudha. Asirratti qabiyyeewwan xixiqqoo sadi ilaalla jechuudha. Har'aaf 2.1 position and displacement iddoo yookiin bakka itti argamu waan tokkoo fi qaxxaamura average velocity and instantaneous velocity. Ariitii giddugaleessaa akkasuma ariitii battalaa, waa'ee guulaa akkasumas waa'ee guula battalaa akkasuma waa'ee guula giddugaleessaallee kan ilaalu ta'a jechuudha. Kanaaf xumura viidiyochaatti na faana turan affeerraa kee jaalalaati. Introduction egaa seensamee jalqaba kitaaba keessan sirna barnoota haaraa kana keessatti waa'ee uniform motionii kutaa 9 keessatti kaasa jechuudha. So waa'ee uniform motionii isinis barattaniitu jechuudha. Sirna barnoota duraatiinis kutaa 9 keessa ni jira jechuudha. Uniformly accelerated motion jechuun fi uniform motion jechuun garaagarummaa qaba jechuudha. Uniform motion jechuun sochii wal fakkaataa jechuudha. Sochii ariitii dhaabbataa jechuudha. Sochii ariitii dhaabbataa kan ariitiin isaa hin jijjiiramne jechuudha. Kan ariitiin isaa hin jijjiiramne uniform motion jennaan jechuudha. Uniformly accelerated motion jechuun immoo it is the motion of a body along a straight line when its velocity increases by equal amounts in equal interval of time. Egaa sochii guula wal fakkaataa kan jennuun sochii daandii sirriirraa ariitiin wanta tokko hamma wal qixaatiin yeroo wal fakkaataa keessatti kan dabalu jechuudha. Ariitiin hamma wal qixaatiin dabala jechuudha. Fakkeenyaaf sakandii tokko keessatti 2 meetir per sekondiidhaan dabala yoo ta'e velocitiin sakandii 2 keessatti immoo meeqaan dabala jechuudha? 2 sakandii lammaffaa irratti 2 yoo ture sakandii sadaffaa irratti meeqa ta'a jechuudha? 4 sakandii sadaffaa irratti 6 sakandii afuraffaa irratti 8 hamma wal fakkaataatiin dabala. Velocitiin keessan hamma wal fakkaataatiin dabalaa deema jechuudha. Yeroo kana maal ta'aa deema jechuudha? Guulli keessan guula wal fakkaataa yookiin immoo guula dhaabbataa ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf free fall motionii fudhachuu dandeenya jechuudha. Wanti tokko free falliidhaan yoo kufe yookiin immoo kufaatii walabaawaatiin yoo kufe guulli isaa maal ta'a jechuudha? Dhaabbataa ta'a. Guulli sunis maal inni jechuudha? Giraafitii kan jennuun 10 meetir per second square kan jenne sun jechuudha. Isa kana jechuudha gabaabumatti uniformly accelerated motion jechuun 2.1 position and displacement iddoo yookiin immoo bakka itti argamu waan tokko jechuu dandeenya. Positionii and displacement qaxxaamura. Qaxxaamura kan jennuun immoo positionii tokko kaane yookiin iddoo tokko kaane iddoo biraa dhaquuf karaan gabaabaa jiru maal jennaan? Displacement jennaan jechuudha. Waa'ee distances gabaabsinee asirratti ni kaasna. Position is a measurement of a location. Egaa positionii jechuun safarri yookiin immoo bakka itti argamaati jechuudha. Bakka wanti tokko itti argamu ibsuudhaaf kan fayyadamnu jechuudha. Maal fayyadamne jechuudha? With reference to an origin. Ka'umsa tuqaa ka'umsa irratti hundoofne yookiin immoo sadhata keenya tuqaa ka'umsaa godhannee bakka itti argamu waan tokko yommuu ibsinu maaliin ibsina jechuudha? Position jennaani jechuudha. Position can therefore be negative or positive. Egaa positioniin maal ta'uu danda'a jechuudha? Negative ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a jechuudha. Tuqaa ka'umsaa keenya irraa fakkeenyaaf akka diriiruu lakkoofsatti yoo fudhanne tuqaa ka'umsaa keenya irraa gara mirgaatti yoo ta'e positioniin keenya maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Tuqaa ka'umsaa irraa immoo gara bitaatti yoo ta'e positioniin keenya maal ta'a jechuudha? Negatiivii ta'a jechuudha. Kallattii ibsuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Negatiivii fi pozitiivii fiizikii keessatti maalidha jechuudha? Bu'aan isaanii kallattii ibsuuf fayyadu jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo hunda osoo hin ta'in yeroo baay'ee kallattii nu ibsu jechuudha. The symbol S is used to indicate position. Egaa distaansiidha jechuudha. Kun fageenya wayiiti. Fageenya wayiiti tuqaa ka'umsa irratti hundoofne ibsina. So bakka bu'iinsaa S jenneetuma bakka buusna jechuudha. Position has units of length. For example, centimeter, meter, kilometer, millimeter, and so on. Unitiin positionii maalidha jechuudha? Unitootuma dheerinaati jechuudha. Centimeter, kilometer, millimeter. Depending on what reference point you choose, you can say that the school is
300 meters from Kamal's house. Egaa tuqaa ka'umsaa keessan irratti hunduuftanii fakkeenyaaf mana nama tokko mana Kamal ta'uu danda'a, Jamal ta'uu danda'a, Lataa ta'uu danda'a. Maal jechuu dandeenya jechuudha? 300 meetira. Eessa hamma eessatti? Fageenyi mana barumsaa fi mana Kamal 300. Yookiin immoo fageenyi mana Kamal mana barumsaa irraa 300 meetira yookiin immoo 300 kiiloomeetira jechuu dandeenya jechuudha. Displacement. Egaa positioning bakka itti argamu yookiin immoo iddoo waan tokko ibsuudha jenneerra. Iddoo masanidha. Iddoo wanti kun iddoo kana jira jennee ibsuudha jechuudha. Garuu garaagarummaa iddoo lama gidduu jiru. Fakkeenyaaf tuqaaleen lama jiraatan. Karaa gabaabaa Amboo fi Finfinnee gidduu jiru yookiin immoo karaa gabaabaa Finfinnee fi Dirreedawaa gidduu jiru karaa gabaabaan jedhee maaliin ibsina jechuudha? Qaxxaamura yookiin immoo displacement jennee ibsina jechuudha. Displacement is the shortest distance between the two positions and has a certain direction. Egaa displacementiin karaa gabaabaa positionii yookiin immoo iddoowwan lama kallattii murtaa'aa irra jiru jechuudha. Argitee? Karaa gabaabaa posiishiniiwwan lama gidduu jiru kan kallattii murtaa'e qabu. Kanaafuu wanti kallattii murtaa'ee fi hamma qabu immoo maal jedhama jenneerra? Vectors and scalars jennee yeroo dubbannu maalidha jechuudha? Vectoriidha jechuudha. Kanaafuu displacementiin keenya maalidha jechuudha? Vectoriidha jechuudha. Kallattii waan qabu jechuudha. Thus displacement is a vector quantity. Distance is the total length of the path taken in going from initial position to the final position. Egaa distance kan jennuun karaa waliigalaati jechuudha. Karaa waliigalaa iddoo tokkoo gara iddoo biraa dhaquuf fudhatame hunda jechuudha. Daandiin sun yoo naanna'e kan naanna'ame sun hunduu ni lakkaa'ama yookiin ni ida'ama jechuudha. Displacementiin garuu karaa gabaabaadha jechuudha. Garaagarummaan fageenyaa fi qaxxaamuraa kanadha. Qaxxaamirri karaa gabaabaa tuqaalee lama gidduu jiru yookiin immoo iddoowwan lama gidduu jiru yoo ta'u, fageenyi immoo karaa guutuu qabxii tokko kaanee qabxii biraa bira ga'uuf fudhanne hunda walitti kan idaanii argannudha jechuudha. Distaansiin maalidha jechuudha? Kan dhabeedha jechuudha. Fageenyi kallattii hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti ilaaluu dandeessu. Asirratti starting pointiin keenya asiidha jechuudha. Eessaa kaanee asii kaanee. Garuu daandiin nu irra deemne kun daandii konkolaataati jennu fakkeenyaaf iddoon kun Adaamaa yoo ta'e iddoo kun immoo Dirreedawaa jennu fakkeenyaaf jechuudha. Kanaafuu amma nuyi Adaamaadhaa kaanee Dirreedawaa dhaquudhaaf daandiin konkolaataa keenya isa kana jennu. Isa kana asiin dhufeet akkana naanna'eet asiin deebi'eet iddoo kana ga'a jechuudha. Kuni maalidha jechuudha? Fageenya nutti fudhateedha jechuudha. Kallattii keenya dhimma hin qabnu. Kanuma meeshaa safaraa fageenya fayyadamnee walitti daanee kaa'udha jechuudha. Displacement jechuun karaa gabaabaa tuqaa kana kaanee tuqaa kana bira ga'uuf nutti fudhatee jechuudha salphumatti. If the initial positions from which an object moves to a second position in a particular frame of reference, then the displacement change of s can be written as bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Argitanii amma pozishinoota lama yoo qaban pozishiniin jalqabaa s note kuni iddoo itti argama wanta keenya tuqaa kana jechuudha. S note kan jennuun isa xumuraa immoo s pozishinii xumuraa yoo qabaanne so garaagarummaa qabxii asii qabnu hir'isuu qabxii asii irraa kaanee maal ta'a jechuudha? Qaxxaamura keenya nuuf ta'a jechuudha. Bifa kanaan qaxxaamura keenya tuqaa kanaa hamma tuqaa kanaatti kan jiru nuuf ta'a jechuudha. Hiikaan qaxxaamuraa baay'ee salphaadha. Kana duras ni beektu isinii ifa ta'eera jedhee yaada. Fakkeenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya fudhanneet moora akka isinii ta'uuf dubbachuu dandeenya jechuudha. Qaxxaamuraa fi fageenya irratti. Fakkeenyaaf daandii kana ilaaluu dandeessu. Amma daandiin kun pozishiniiwwan garaagaraa qabna. O qabna, C qabna, B qabna, A qabna jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf amma mooshinii wanta kanaa iddoo garaagaraatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Mee oriijinii keenya O haa jennu nuyi. Oriijinii keenya O irraa yookaan for the motion of the object from O to A. Argitanii amma sochii waan tokko konkolaataa ta'uu danda'a, nama ta'uu danda'a. Oodhaa ka'ee hamma A iddoo kanaa gahuutti distaansiin waliigalaa yookiin immoo fageenyi waliigalaa deemame meeqadha jechuudha salphumatti 60 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Eessaa ka'ee isa gahu? Oorraa ka'ee A bira gahuuf jechuudha. The magnitude of displacement is also 60 kilometer. Wanti kun daandii sirriirra jira waan ta'eef jechuudha. Wanti kun daandii sirriirra jira waan ta'eef wanta oorraa ka'ee A bira gahuuf itti fudhate hammi qaxxaamuraallee hammi isaa maal ta'a jechuudha? 60 kiiloomeetira ta'a jechuudha. Fageenyi illee meeqa ta'a? 60 kiiloomeetira ta'a. Kanaafuu yeroo hammi fageenyaa fi
hammi qaxxaamuraa itti wal qixa ta'uudha jechuudha. Yoo wanti suni daandii sirriirra ta'e, wanti suni yoo daandii sirriirra ta'e wal qixa ta'uu ni danda'u jechuudha. Hammi qaxxaamuraa fi fageenyi deemame wal qixa ta'uu danda'u jechuudha akka asirratti argitan jechuudha. Inni biraan during this motion from O to A. Mee amma immoo O irraa ka'ee hamma Aatti deemeet wanti kun duubatti deebi'uu danda'a jechuudha. Duubatti deebi'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaan jalqaba wanti tokko asii O irraa ka'ee akkanatti deemee eessa ga'a? A bira gahe. A bira gahe sin dhaabanne ammas deebi'ee dhufee eessarratti dhaabbate jechuudha? Baarratti dhaabbate jechuudha. Then the distance covered is 60 kilometer. Jalqaba asii hamma asitti O irraa hamma Aatti meeqa qabna? 60 qabna. Plus 25 kilometer. 25 kilometri fakkeenyaaf 60 hamma asitti kilometira 5 hamma asitti 10 hamma asitti 15 hamma asitti 20 hamma asitti 25 ta'a jechuudha. Kilometira 25 immoo deebi'ee hamma asitti deeme. Isa itti daane meeqa arganna? 85 kilometira arganna jechuudha. Magnitude of displacementiin keenya immoo maal ta'a jechuudha? Amma nuyi waa'ee displacementii yeroo dubbannu waa'ee tuqaa ka'umsa keenyaa fi tuqaa ga'umsaa keenyaa qofa ilaalla jechuudha. Jalqaba eessa ture wanti kun? O bira ture. Amma eessa jira? Baa bira jira. Kanaafuu waa'een kanaasii nuun galchuu jechuudha. Waa'een kanaasii maalidha jechuudha? Nuun galchu. So the displacement is equals to 35 kilometer final position of the object minus initial position of the object 0 kilometer, which is 35 kilometer. Isa kanadha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Masala maal ta'e hammi displacement fi yookiin hammi qaxxaamura keenyaa fi fageenyi keenya wal qixa ta'anii jechuudha. Amma immoo faallaa ta'anii jechuudha. Fageenyi ni dabale 85tti ol guddate, qaxxaamurri immoo 35tti gadi bu'ee jechuudha. Sababni isaas qaxxaamura keenya tuqaa amma irra jiruu fi tuqaa ka'umsaa keenya qofa ilaalla waan ta'eef jechuudha. Okay, keeziin inni biraas jira jechuudha. Thus, the magnitude of displacement is 35 km. It is not equal to the path length is 85 km. Wal qixa miti jechuudha. Further, you will notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. Akkasuma amma gadi sila wal qixa turanii amma ni xiqqaate garuu fageenyi nuyi deemne 0 osoo hin ta'in qaxxaamurri 0 ta'uu danda'a jechuudha. 0 ta'uu danda'a. Kun akkamitti uumama? Ni ilaalla. Kunis kan uumamu if you consider the object mi amma wanti kuni orraa ka'eet amma asitti deemeet as qofatti hin dhaabbanne deebi'eet maal ta'a? Ootti deebi'e jechuudha. Amma laal tuqaan ka'umsaa keenyas asuma jechuudha. Yeroo kana qaxxaamurri maal ta'a jechuudha? Duwwaa ta'a jechuudha. Fageenyi keenya garuu ammas maalidha? 60 kilomeetira fageenya orraa kaanee deemnee dhufnee as ofitti fudhanne 60 kilomeetira ida'uu ammas duubatti yeroo deebinu meeqa deemne? 60 kilomeetira deemne jechuudha. Fageenyi meeqa ta'a? 120 ta'a jechuudha. 120 ta'a. Qaxxaamurri keenya garuu maal ta'a jenneere? Maaliif tuqaan ka'umsaa keenyas bakkuma tokko waan ta'eef 0 kilomeetirii ta'a jechuudha. Isuma amma dubbate. However, the distance covered in this journey is OA plus AO, which is equals to 60 km plus 60 km, 120 km, and its displacement is 0. That's it. Thus, the two different physical quantities, distance and displacement, are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. Ega qaamoleen safartamuu lama fageenyii fi qaxxaamurri waa'ee sochii waan tokkoo waa'ee pozishinii isaa, waa'ee pozishinii jalqabaa fi pozishinii xumura isaa yookiin immoo iddoo itti argama xumura isaa ka'umsa keenya irratti hundoofne nuuf ibsu jechuudha. Waa'ee sochii isaa hammam deeme, fageenya hammamii deeme kan jedhu akkasuma qaxxaamura hammamii deeme kan jedhu pozishinii irra jiru irratti yookiin immoo qabxii ka'umsa keenyaa fi qabxii ga'umsaa keenya waliin madaalchisuun nuuf ibsu jechuudha. Example fakkeenyota garagaraa ilaaluu dandeenya jechuudha. A body travels a distance of 15 meters from A to B and then move a distance of 20 meters at right angles to AB. Calculate the total distance traveled and the displacement. Egaa amma wanti kun jalqaba fakkeenyota exerciseota keessaan isinii fudhaa jechuudha. Maaliif fakkeenya kitaaba irratti hojjetameera waan ta'eef isaan kunis baay'ee salphaadha. Exercise keessaa fakkeenya fudheedha jechuudha. So mee AB bifa kanaan qabnaa jenna. Amma kalarii parpiliitiin kan qabne kun AB dha. Meeqa jedha jechuudha? 15 meetira haa ta'u jechuudha. Insa lammaffaa immoo
sarara AB wajjinuu kofa sirrii uumu bifa kanaan. Kuni mee sarara kallattii barbaade irra gochuu dandeenya jechuudha. Inni kun immoo AB wajjinuu kofa sirrii kan uumu meeqa jedhee 20 jedhee jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. 20 jedhee inni kun 20 yoo ta'e fakkeenyaaf inni kun 20 yoo ta'e inni immoo parpilii dambarraa 15 ta'a jechuudha. Amma AB'n keenya isa kam jechuudha? Asii ka'ee hamma asitti kan jiru kun 15 meetira. Inni kun immoo AB wajjinuu kofa sirrii kan uumu iddoo kanatti 90 degree kan uumu 20 meetira jechuudha. So fageenyi keenya maal ta'a salphumatti? Maal jennee irraa fageenya jechuun lakkoofsa nuu kenname walitti hidhuudha jechuudha. Hiika biraan qabu jechuudha. Lakkoofsa nuu kenname walitti hidhuudha. Qaxxaamura jechuun immoo sarara diimaa kanaan isa barraa'e. Shortest path or shortest distance of between two positions. Positionii tuqaa jalqaba sarara kanaa fi tuqaa xumura sarara isa lammataa kan barbaannu ta'a jechuudha. So total distance is simply the addition of 15 meter and 20 meter, which is 35 meter. Meetira meeqa ta'a jechuudha? 35 ta'a jechuudha. Salphaadha. 15 20 walitti hidhuudha jechuudha. Displacement barbaaduuf immoo waa'ee Pythagoras theorem barattaniitu maal fayyadamna jechuudha? Pythagoras theorem fayyadamna jechuudha. Maaliif amma kun right angle triangle nu uume waan ta'eef right angle triangle yoo qabanne yookiin immoo rogsadee kofa sirrii yoo qabanne Pythagoras theorem fayyadamneet maal argachuu dandeenya jechuudha? Hamma kalqabee keenya yookiin immoo hamma displacement keenya argachuu dandeenya jechuudha. Which is equals to under square root 15 meters the whole square plus 20 meters the whole square. Kana scientific calculator fayyadamuu dandeessu akkasuma ofiifis baay'isuu dandeessu jechuudha. 15 square yoo goone 225 ta'a. Check gochuu dandeessu jechuudha. Dogoggoramuu danda'a lakkoofsi yeroo waliin baay'atan dogoggoruu danda'a waan ta'eef ofii keessanii lakkoofsi check gochuu qabdu jechuudha. 400 walitti dhaan 625 square root keessa immoo baafnu 25 meetira ta'a jechuudha. Bifuma kanaan maal argachuu dandeenya jechuudha? Displacement keenya arganneerra jechuudha. The second is about average velocity and instantaneous velocity in uniformly accelerated motion. Egaa sochii guula wal fakkaataa keessatti ariitii giddugaleessaa akkasuma ariitii battalaa ibsuu dandeenya jechuudha. Ariitii giddugaleessaa fi ariitii battalaa wanta tokko ibsuu dandeenya jechuudha. So what is average velocity? Waa'ee average velocity dubbanna jechuudha. Jalqaba mee kana duras ni beektu garuu waa'ee velocity yookiin ariitii jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Velocity is the physical quantity that describes how a moving object's displacement changes. Egaa velocity jechuun waa'ee maal ibsa jechuudha? Jijjiirama displacementii waan tokko yeroo nuu kenname keessatti fakkeenyaaf wanti tokko sakandii tokko keessatti 10 qaxxaamura 10 kiiloomeetira yoo deeme deebi'ee immoo marsaa lammaffaarratti sakandii tokko keessatti meeqa deemuu danda'a jechuudha? Meeqa deemuu danda'a? 30 kiiloomeetira deemuu danda'a, 20 kiiloomeetira. Kanaafuu jijjiirama kana akkaataan reetii yeroo keenya fayyadamne ittiin ibsinu maal jedhama jechuudha? Ariitii yookiin immoo what we call velocity. The average velocity of a body is defined as the body displacement divided by the time interval during which that displacement occurs. Egaa akkuma kana dura beektan ariitiin giddugaleessaa maaliin barbaadama jechuudha? Maaliin barbaadama jechuudha? Qaxxaamura wanta socho'aa jiru tokko hiruu yeroo itti fudhate jechuudha. Qaxxaamura wanta socho'aa jiru tokko hiruu yeroo itti fudhate. When an object travels a certain distance with different velocities, its motion is specified by its average velocity. Egaa wanti tokko yommuu ariitii jijjiiramaa ta'een sakandii tokko keessatti meeqa deemuu danda'a? 10 kiiloomeetira deemuu danda'a, 10 meetira deemuu danda'a. Deebi'ee immoo sakandii lammaffaa irratti 30 40 50 dhibba deemuu danda'a jechuudha. So maaliin ibsuu dandeenya jechuudha? Ariitii giddugaleessaa wanta sanaa ibsuu dandeenya jechuudha. Let's as initial and as final be its position at instant initial time and final time respectively. Egaa amma qaxxaamura jalqabaa akkasuma qaxxaamura lammaffaa yeroowwan garaagaraa keessatti jechuudha. Yeroo jalqabaa qabna, yeroo lammataa qabna mi'a ta'anii jechuudha. Mathematically you can express average velocity as this formula. V average is equals to change of displacement over change of time, which is equal to
final displacement minus initial displacement over final time minus initial time. Formula kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaa kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu where t minus t initial is change in time jijjiirama yeroo keenyaa yoo ta'e t initial is the starting time which is obviously 0. Yeroo baay'ee t initial keenya 0 ta'a jechuudha. Thus the SI unit of average velocity is meters per second. Egaa unity waaltawaan ariitii meetira per second ta'uu ni beektu jechuudha. Kanaafuu average velocity yookiin immoo ariitiin giddu galeessaa keenya unity waaltawaa meetira per second ta'uu danda'a jechuudha. Garuu unitoonni immoo waaltawaan ta'an kanneen akka kiiloomeetira per hour, meetira per hour, seentimeetira per second, kiiloomeetira per minute, seentimeetira per minute kanneen maal gochuu dandeenya jechuudha? Ibsuu ni dandeenya jechuudha. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. Waluma fakkaata jechuudha. Average velocity maal goone jechuudha? Displacement divided by time taken. You see? Average speed immoo maaliin arganna jechuudha? V average is equals to total distance traveled over total time taken. Fageenya nuu kenname waliigalaa hiruu maalii ta'a jechuudha? Yeroo waliigalaa ta'a jechuudha. If the motion is in the same direction along a straight line, the average speed is the same as the magnitude of the average velocity. Egaa sochiin keenya daandii sirrii irra kallattii murtaa'aa irra yoo ta'e yookiin immoo kallattiin isaa yoo jijjiiramuu baate saffisni giddu galeessaa fi hammi ariitii giddu galeessaa wal qixa ta'a jechuudha. Saffisni giddu galeessaa fi hammi ariitii giddu galeessaa wal qixa ta'a jechuudha. Yoo sochiin keenya maalirra ta'e daandii sirrii irra yoo ta'e kallattiin isaas yoo jijjiiramuu baate garuma fuulduraatti yoo deeme saffisni giddu galeessaa keenya hamma ariitii giddu galeessaa keenya wajjinuu wal qixa ta'a jechuudha. However, this is always not the case. Yeroo hunda hin uumamu jechuudha. Yeroo hunda hin uumamu sila argitaniitu akkamitti qaxxaamurii fi fageenya akka jijjiiramaa ture jechuudha. Kanaafuu adaduma qaxxaamuru jijjiirameen maaltu jijjiiramaa deema? Maaltu jijjiiramaa deema? Velocitiin keenya illee jijjiiramaa deema waan ta'eef jechuudha. Okay, fakkeenya biraa. It takes you 10 minutes to walk with an average velocity of 1.2 meters per second to the north from the bus stop to the museum entrance. What is your displacement? Egaa daqiiqaa 10 isinitti fudhate jechuudha. Daqiiqaa 10 isinitti fudhate jechuudha. Iddoo dhaabbata konkolaataati yookiin immoo iddoo konkolaataa irraa itti buutanii hamma seensa muuziyeemitti daqiiqaa 10 deemtanii average velocity keessan yookiin immoo ariitiin giddu galeessaa keessan 1.2 meetira per second ture jechuudha. Qaxxaamurri keessan meeqa? Baay'ee salphaadha jechuudha. Formuulaadhuma silaa bakka buusni hojjechuudha jechuudha. So we have change of t equal to 10 minutes. 10 minutes means about 600 seconds since 1 minute is equal to 60 seconds. So again we have average velocity which is equal to 1.2 meter per second to the north direction. Barbaadamaan keenya maalidha jechuudha? The required one is the displacement or your displacement. So you can drive for displacement since average velocity is equal to change of h over change of t. So change of s equal to average velocity times time taken. Lakkoofsa bakka buuftanii dv kaa'uudha jechuudha. 1.2 meter per second baasuu 600 secondii is about 720 meter to north. Okay, example 2. A passenger on the bus took 8 seconds to move from meter to a seat on provided place forward. Egaa imaltuu wayiitu baasii keessa seenee teessoo qabachuudhaaf gara fuulduraatti sekondii 8tiif deemee jechuudha. Sekondii 8tiif meetira meeqaaf meetira 4f gara fuulduraatti deemee jira. What is his average velocity? Amma immoo qaxxaamurri nuu kennameera, yeroo nuu kennameera. Formulaadhuma bakka buusnee maal barbaaduudha jechuudha? Average velocity barbaaduudha jechuudha. Baay'ee salphaadha. So v average is equals to change of s over change of t, which is 4/8, which means 0.5 meter per second.
baay'ee salphaa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf fiiziksiin baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee namatti tola, salphaadha. Konseptii isaa yookiin immoo yaadni isaa isinii dhufeera taanaan foormulaa bakka buustanii hojjechuun baay'ee salphaadha. Garuu barattoonni iddoo kamitti dogoggoru jechuudha. Foormulaa maal godhu? Foormulaa sammuutti qabachuuf yaalu jechuudha. Foormulaa sammuutti qabachuun caala maaltu isinii galuu qaba? Konseptiin isaa, yaadni isaa, velocitii maalinni? Saffisni maalinni? Garaagarummaan isaanii hoo, fageenyi hoo, displacement hoo kan jedhu sana yoo beektan foormulaan baay'ee salphaadha jechuudha. Garuu ijoolleen yeroo baay'ee maal qo'atu jechuudha? Foormulaa qofa waan qo'ataniif qorumsa irratti gaafilee dhaabuu jechuudha. Akkasuma fiiziksiin nutti cima jedhanii yaadu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan shaakala baay'ee namatti tola jechuufani. The average velocity gives information based on initial point and final point of the passenger, but you can't get information from average velocity whether he stops, goes slowly or goes fast in the middle of his path. Egaa namtichi kun amma konkolaataa keessatti gaafii sira waa'ee gaafii silaa irratti jechuudha. Kan ibsa kana kan ibsi kun kan kennamaa jiru. Namni baazii keessa seene suni tuqaa jalqabaarraa tuqaa xumuraa bira gahuusaa qofa average velocity keenya kan dubbatu jechuudha. Ariitii giddu galeessaa isaati jechuudha. Garuu gidduu irratti namtichi kun dhaabbatee yookiin immoo suutee deemee yookiin saffisaan deemee wanti beeknu hin jiru jechuudha. Malli wanta kana itti beeknu kan biraati jechuudha. Malli sun maal jennaan jechuudha? Instantaneous velocity yookiin immoo ariitii battalaa jennaan jechuudha. Ariitii yeroo xixiqqoo hunda keessatti ture kan ittiin ibsinuudha jechuudha. So to know this you can another physical quantity which is called instantaneous velocity. Ega kana baruudhaaf instantaneous velocity sanatti fayyadamna jechuudha. Okay, example 3. A car travels at a constant 50 km per hour for 100 km. It then speeds up to 100 km hour and is driven another 100 km. What is the car's average speed for the 200 km trip? Egaa konkolaataan tokko jalqaba irratti meeqaan deeme? Jalqaba irratti saffisa dhaabbataa meeqaan nuu kenname? Kutaa jalqaba irratti 50 km per hour nuu kenname. Hammam deeme? Fageenya hammamii deeme? 100 km deeme. Waa'ee ariitii dubbanna jennaa, waa'ee fageenya dubbachaa jirra jechuudha. It then speeds up to 100 km per hour. Then marsaa kana booda immoo ariitii isaa 50 km irraa garamitti guddise? 100 km tti guddise jechuudha. Hammam immoo deeme? Ammas deebi'ee kiiloomeetira 100 deeme jechuudha. Kiiloomeetira 100 deeme jechuudha. What is the car's average speed for the 200 km trip? Kana jechuun marsaa dura irrattis kiiloomeetira 100 deeme, marsaa lammaffaa irrattis kiiloomeetira 100 deeme, waliigalatti fageenya hammam deeme jechuudha. Waa'ee speedii dubbanna jechuun waa'ee maalii dubbanna jedheerare? Waa'ee fageenyaas dubbachaa jira waan ta'eef. So fageenya 200 kana kiiloomeetira 200 kana xumuruuf average speediin isaa hammam ta'a kan jedhu ilaallaa jechuudha. Solution. So kennama keessaniif barbaadamaa keessan adda baasuu qabdu jechuudha. You should identify your given as well as your required one. So our givens are like S1. Fageenya jalqabaa meeqa qabna? 100 kiiloomeetira qabna jechuudha. 100 kiiloomeetira qabna fageenya jalqabaa 100 kiiloomeetira. Ariitii jalqabaa 50 kiiloomeetira per hour. Fageenya lammataa 100 kiiloomeetira. Saffisa lammaffaa ariitii miti. Saffisa lammaffaa meeqa qabna? 100 kiiloomeetira per hour qabna jechuudha. Akkasuma fageenya waliigalaa S tootaalii meeqa qabna? 200 kiiloomeetira qabna jechuudha. The required one is average speed. Average speed. Saffisa giddu galeessaa barbaadaa jirra jechuudha. So formulaan keenya sila maal jenneera? Average speediin maal jenneera? Fageenya waliigalaa yeroo waliigalaa. Garuu amma as keessatti yeroo waliigalaa keenya hin beeknu jechuudha. Yeroo waliigalaa keenya hin beeknu. Yeroo waliigalaa keenya akkamitti beekna jechuudha? T total equals to T1 plus T2. Amma kutaa lama qaba sochiin keenya. Kutaa lama qaba jechuudha. So T1 in akkam ta'a jechuudha? T1 equals to S1 over V1 ta'a jechuudha. T2 immoo S2 over V2 ta'a jechuudha. So S1 meeqa qabna? 100 kiiloomeetira qabna. Fageenya jalqabaa jechuudha. Saffisa jalqabaa meeqa qabna? 50 kiiloomeetira per hour qabna. Plus fageenya lammaffaa meeqa qabna? Ammas 100 kiiloomeetira qabna. Wal qixa waan ta'aniif jechuudha. Speediin keenya inni lammaffaa immoo meeqa? 100 kiiloomeetira per hour dha jechuudha. Then kiiloomeetira maal taati? Simplify ta'a. Asittis akkasuma houriin asii jala jira waan ta'eef gubbaatti bahee meeqa ta'a jechuudha? T1 keenya
2 hour. T1 keenya 2 hour, T2 keenya 1 hour. Waliigalatti tootaalii 3 hour qabna jechuudha. Sa'aatii 3 qabna jechuudha. Waliigalatti sa'aatii 3 qabna. Amma asumarraa akka ilaalaa jirtan ilaamu waan salphaadha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti ispiidiin isaa meeqa ture? 50 km/h ture jechuudha. 100 km deemuuf amma ispiidii kanaan sa'aatii baay'ee fudhata jechuudha. Asiin immoo dachaadhaan dabala ispiidii isaa. Fageenya ammasuma deema. Kun argitanii sa'aatiin keessan dachaadhaan isinii xiqqaate jechuudha. Ispiidii guddaadhaan amma isin suuta jettanii yoo deemtanii fi yoo fiigdan fageenya iddoo tokko ga'uuf yeroo wal qixatti hin geessan jechuudha. Saffisa guddaadhaan yeroo deemtan yeroo xiqqaa keessatti geessu kun tokko hawrii keessatti ga'e jechuudha. Kana booda xumurameera jechuudha. Maal guna jechuudha? V average equals to S total over T total. V average meeqa qabna? 200 kilometer over S totally V average meeqa qabna jechuudha? 200 hiruu 3 it is about 66.7 km/h nu ta'a jechuudha. 66.7 km/h nu ta'a jechuudha. As keessatti wanti isin beekuu qabdan speedii kana speedota kana lamaan walitti hidhee lama hiree average isaa argadha yoo jettan ni dogoggortu jechuudha. Ni dogoggortu jechuudha. Meeqa dhufa 75 nu immoo meeqa jenne sila 66.7 jenne jechuudha. Maaliif kunis formulaa dubbanneera. Formulaa average speed keessanii yaadachuu qabdu jechuudha. Average speed is equals to total distance over total time taken. Isa qofaan hojjettu deebiin keessan isa kana ta'a jechuudha. Kana yeroo qorumsa garagaraa hojjettan itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Akka hin dogoggorre walitti hidhatanii lama hin hidhina. Formulaa keessanii yaadattanii formulaa keessaniin lafa kaa'uu qabdu jechuudha. Inni biraa ariitii battalaati. Instantaneous velocity. Instantaneous velocity is the velocity at a specific instant in time or over an infinitesimally small time interval. Small time interval. Maal jechuudha? Instantaneous velocity kan jennuun ariitii yeroo baay'ee xiqqoo yookiin immoo yeroo baay'ee battala taate keessatti argamu jechuudha. Yeroo xiqqoo keessatti yeroo baay'ee duwwaatti siqe irratti ariitiin jiru ariitii battalaa jennaani jechuudha. Ariitii battalaa jennaani jechuudha. Suppose the magnitude of your car's average velocity for long trip was 20 meter per second. Mee amma konkolaataadhaan yoo iddoo tokko iddoo biraatti yommuu deemtan average velocity isaa yookiin immoo ariitiin giddu galeessaa isaa 20 meter per second haa ta'u haa jennu mee. This value being an average amma gatiin kun maalidha jechuudha? Gatii giddu galeessaati jechuudha. So does not convey an information about how fast you were moving or the direction of the motion at any instant during the trip. Egaa amma ariitiin giddu galeessaa keessanii 20 meter per second jechuun informationii gidduutti isin amma iddoo tokkoo Finfinneedhaa kaatanii Adaamaa deemuuf yoo ta'e Finfinneedhaa kaatanii Adaamaa deemuuf ariitiin keessan giddu galeessa 20 meter per second jechuun achi ga'uuf yeroo hunda fakkeenyaaf konkolaataan daandiirratti ispiidii wal fakkaataadhaan hin deemu. Konkolaataa dabarsaa, imaltuu miilaa dabarsaa, wantoota hedduu jira jechuudha. Yeroo immoo daandiin banaa ta'e daandii mijataa ta'e ariitii isaa maal godha ni dabala jechuudha. Isaan kana ibsuu hin danda'u jechuudha ariitiin giddu galeessaa jechuudha. Ariitiin giddu galeessaa isa kana ibsuu hin danda'u. So isaan kana yeroo murtaa'aa san irratti isa kana ibsuudhaaf maal fayyadamna jechuudha? Maaliin ibsina jechuudha? Instantaneous velocity'dhaan ibsina jechuudha. Isaan lachuyyuu yeroo garagaraa irratti maal ta'uu danda'u? Jijjiiramuu danda'u jechuudha. Yeroo tokko tokko ariitiin ni dabala 20 ol ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo 20 gadi ta'uu danda'a jechuudha. The instantaneous velocity of the car indicates how fast the car moves and the direction of the motion at each instant of time. Egaa instantaneous velocity maal nutti agarsiisa jechuudha? Yeroo xixiqqoo hunda keessatti ariitii maali? Ariitii konkolaataa sanaa jechuudha. Ariitii konkolaataa battala yeroo sanaatti jechuudha. Battala yeroo san jiru irratti yeroo hundattuu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo Amboorraa kaane jenneerraa Amboorraa asii baanee naannoo Amboorraa baay'ee fakkeenyaaf naannoo Gincii yeroo ga'u saffisni qabu ta'uu danda'a yookiin immoo Amboodhaa xiqquma deemee ta'uu danda'a Finfinnee ga'uuf jedhe amma sakandiiwwan xixiqqoo keessatti yookiin immoo yeroo baay'ee xixiqqaa keessatti ibsuudhaaf kan nuyi itti fayyadamnu maal jedhama jechuudha? Ariitii battalaa jennaani jechuudha. So it is this rate of change in displacement as change in time approach zero. Egaa ariitii battalaa jechuun displacement keenya itti fufaa jira. So displacement keenya yookiin immoo qaxxaamura keenya jijjiirama qaxxaamuraa yeroo baay'ee xiqqoo taate keessatti jijjiiramni yeroo maalidha xiqqoo kan taate battala yeroo sanitti waan ta'eef yeroon kun zeeroo mootii garuu baay'ee zeerootti
kan siqeedha yookiin immoo kan dhiyaatedha jechuudha. Mathematically the instantaneous velocity of a body is given by instantaneous velocity equals to s minus s naught over t minus t naught when t minus t naught approach to 0. Amma jijjiiramni yeroo keenya maalitti siqaa akka deemeen jennee rare 0tti siqaa akka deemeen formulaan keenya maal ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha instantaneous velocity keenya. The magnitude of the instantaneous velocity of a moving car is reading of the speedometer. Egaa konkolaattonni ammayyaawaa ammaa kun maal qabu ofii isaaniirraa speedometer qabu jechuudha. Yeroo sana irratti speedii meeqarra akka jiru konkolaataan keessan isinitti himaa deema jechuudha. So speedometeriin keenya magnitudein instantaneous velocity isaa nutti hima. Speedometeriin amma waa'ee kallattii miti kan nutti hima. Kallattii gara nu deemnu irratti dubbanna jechuudha. So instantaneous velocity jechuuf immoo magnitude qofaan ibsuun gahaa miti. Maal isaas ibsamuu qaba? Direction isaas ibsamuu qaba waan ta'eef jechuudha. The magnitude of instantaneous velocity is it is instantaneous speed. Amma kaa kallattii yeroo battalaati waan ta'eef kallattiin instantaneous velocity keenya kallattiidhuma amma sochiin irra jiru irra ta'a jechuudha. Battala sanatti waan ta'eef magnitudein ariitii battalaa yookiin immoo hammi ariitii battalaa maal wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Saffisa battalaa wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kallattiin iddooma sana jira waan ta'eef kallattiin maalidha jechuudha. Garaagarummaa uumuu hin danda'u jechuudha. Yeroo iddoo sana bakka sana baatti deemaa jira yoo ta'e yeruma sana baatti deemaa jira. Kanaafuu magnitudein yookiin immoo hammi ariitii battalaa keenyaa maal ta'a jechuudha. Hamma saffisa battalaa wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Inni biraa waa'ee guulaati jechuudha. Mata dureen inni biraa 2.3 about acceleration. Guula jettanii kan barattan kana baay'ee salphaadha waa'ee kana duras barattaniitu ni beektu. Revisionidha jechuudha. So what's acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity in a given time interval. Egaa acceleration jechuun sila maal jenneera amma velocity jechuun rate of change of displacement idha jenneera. Amma immoo accelerationin rate of change of velocity. Velocity'n yeroo nuu kenname keessatti hammamiin jijjiirame kan jedhu qo'achuudhaaf physical quantity nu barbaachisu maalidha jechuudha. Acceleration jedhama yookiin immoo guula jennaanii jechuudha. While traveling in a bus or a car, you may have noticed that sometimes the speed increases and sometimes it slows down. Egaa konkolaataadhaan yemmuu deemnu saayikiliidhaan ta'uu danda'a waan biraatiin yemmuu deemnu yeroo tokko tokko maali speediin yookiin saffisni konkolaataa keenya yeroo tokko tokko ni dabala yeroo tokko tokko immoo ni hir'ata jechuudha. Beekamaadha jechuudha kuni. That is it is velocity changes with time. Egaa jijjiiramni saffisaa kun maalidha jechuudha. Kallattii keenya irratti hundoofne jijjiirama ariitii keenyaati jechuudha. Kanaaf jijjiiramni ariitii jira jechuun accelerationin jira jechuudha. Kanaafuu uniform accelerated motion fi uniform motionin akka wal jalaa isin magna. Uniform motion yoo jenne accelerationin maalidha jechuudha. Duwwaadha bakka. Homaa isin barbaachisu. Uniform motion jechuun ariitiin dhaabbataadha. Ariitiin dhaabbataadha jechuun guulli hin jiru jechuudha. Guulli maaliif jijjiirama ariitii irra 0 waan ta'eef. Fakkeenyaaf ariitiin keenya dhaabbataa yoo jenne 5 meetira per second V1nis 5 meetira per second yoo ta'e V2nis 5 meetira per second yoo ta'e V2 minus V1 5 meetira per second minus 5 meter per second which is 0. 0 over any number is 0 kanaafi jechuudha. So as keessatti amma jijjiiramni ariitii yoo jiraate guulli jira jechuudha. The quantity that describes the rate of change of velocity in a given time interval is called acceleration. Isuma amma jenne jechuudha. Egaa qaamni safaramaa jijjiirama ariitii yeroo sii kenname yookiin immoo turtii yeroo sii kenname keessatti ibsu guula yookiin immoo acceleration jennaani jechuudha. Any change in velocity whether positive, negative, directional or any combination of this is acceleration. Egaa jijjiiramni kee waan barbaade ta'uu danda'a jechuudha. Waan barbaade amma velocity'n kee positive dabaluu danda'a, hir'achuu danda'a, kallattiin isaa jijjiiramuu danda'a yookiin immoo kallattiinis jijjiiramee dabaluus hir'isuus danda'a jechuudha. Kun hundi maal godha jechuudha? Accelerationii nuuf ibsaa jechuudha. Isaan kana keessaa tokko yoo uumame accelerationii maalidha jechuudha? Ni qabaanna jechuudha. In everyday conversation, to accelerate means to speed up. Egaa haasaa guyyaa keessatti guulchisuu jechuun immoo to accelerate jechuun saffisa dabaluu jechuudha. Amma accelerate it yoo namni isiniin jedhe maal isiniin jechaa jira jechuudha? Saffisi yookiin saffisiisi isiniin jechaa jira jechuudha. So isa himaa jira jechuudha.
Thus, the greater the acceleration is, the greater the change in velocity over a given time is. Egaa acceleration guddaan jira jechuun jijjiiramni ariitii turtii yeroo nuu kenname irratti jiru guddaadha jechuudha. Guddaadha jechuudha. Acceleration guddaa qabna jechuun jijjiiramni ariitii yeroo nuu kenname irratti maalidha jechuudha? Guddaa jira jechuudha. Guddaa jira jechuudha. There is a deceleration for an object in motion when the magnitude of velocity is decreasing. Egaa amma acceleration in jira, amma deceleration yoo jennu acceleration in jira, acceleration suni ni dabale osoo hin ta'in ni hir'ate jechuudha. So deceleration kan jennuun yeroo velocity yookiin immoo ariitiin wanta socho'aa jiru tokko yoo gadi bu'e jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba 30 meetira per sekondiidhaan deemaa osoo jiru yoommoo yoo deemee dhaabbate yookiin immoo yoo 20 meetira per sekondiitti gadi bu'e maal ta'e jechuudha wanti suni guulli isaa ni hir'ate yookiin immoo deceleration jennaani jechuudha. So what is average acceleration? Amma guula giddugaleessas barbaaduu hin dandeenya jechuudha. The magnitude of the average acceleration is defined by the change in an object's velocity divided by the time interval in which the change occurs. Egaa guula giddugaleessaa keenya maaliin ibsama jechuudha? Maaliin ibsama jechuudha? Jijjiirama velocity keenya yeroo nutti fudhate yookiin immoo jijjiirama yeroo keenyaati jechuudha. Jijjiirama yeroon jalqaba yeroo baay'ee 0 sekondii ta'a waan ta'eef yeroo nutti fudhate yookiin immoo turtii yeroo itti fudhate jechuu dandeenya jechuudha. So average acceleration is equals to change in velocity over time taken, and we can write symbolically average is equals to change of v over change of t, which is equals to v final minus v initial over t final minus t initial jechuu ni dandeenya jechuudha. Acceleration has dimensions of length divided by time squared. Egaa dimension yoo jenne dimensionin qaama safaramaa kamiyyuu maaliin ibsama jechuudha? Basic physical quantity dhaan ibsama jechuudha. Lengthiin fi immoo timein maalidha? Basic physical quantity dha jechuudha. So dimensionin isaa maaliin ibsama jechuudha? Fageenya hiruu time squared. Yeroo keenya immoo square goone jechuudha. Maaliif kun amma asitti velocity irraa maal qabna? Velocity irraa meetir per second qabna. Meetirri unity maalitti? Lengthiiti. Secondii unity maalitti? Time iti jechuudha. Kan yerooti jechuudha. So jala ammas jala asii meetir per second qabna. Sekondiin kun yommuu ol baatu sekondii ishee jala baay'iste jechuudha. Second square ta'a jechuudha. The SI units of acceleration is meter per second square, which is written as this one meter per second square. Bifa kanaan barraa jechuudha. So unitoonni immoo waltawaa hin ta'in kun amma unitii waltawaadha jechuudha. Kiiloomeetira per hour square dhaan ibsuu dandeenya. Wantoota garaagaraatiin ibsuu dandeenya. Unitoonni garaagaraa jiru jechuudha. Akkuma meter per second irratti hundoofne. Fakkeenyaaf amma kun daandii Itoophiyaadha Jibuutii kennu daandii baaburaati jechuudha. Amma baaburri kun yeroo kanatti daandii sirriirra deemaa jira jechuudha. Daandii sirriirra deemaa jira haa jennu sochii guula wal fakkaataa uumuudhaaf ispiidiin baabura kanaa haala wal fakkaataatiin dabalaa jira haa jennu jechuudha. Dabalaa dhiisuu jiraachuu danda'a nuyi suppose gooneeti jechuudha. Imagine gooneeti bifa sanaan. Imagine that the train moving to the right so that the displacement and the velocity are positive. Egaa gara mirgaatti deemaa jira haa jennu. Gara positiveatti deemaa jira jechuudha. Kanaafuu gara positiveatti yoo deemne velocitiin keenyas displacementiin keenyas positive ta'a jechuudha. The velocity increases in magnitude as the train moves faster. Egaa amma velocitiin hammuma saffisni maalii dabaleen jechuudha. Hammuma ariitiin wanta saffisni baabura kana hamma dabaleen maaltu deema? Velocitiin maal ta'a deema jechuudha? Dabalaa deemaa jira. Therefore, the final velocity will be greater than the initial velocity and change of will be positive. Egaa wanta tokko saffisni isaa yoo dabalaa deeme yookiin immoo ariitiin isaa yoo dabalaa deeme ariitiin xumuraa ariitii jalqabaa ni caala waan ta'eef garaagarummaan yookiin change of v yookiin immoo garaagarummaan ariitii xumuraa fi ariitii jalqabaa maal ta'a jechuudha? Positive ta'a jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan ariitii keenya positive ta'e jechuun immoo guulli keenyas maalidha jechuudha? Positive dha jechuudha. On long trips with no stops, the train may travel for a while at a constant velocity. Egaa yeroo dheeraadhaaf osoo velocity isaa hin jijjiirratiin baaburri kun ariitii dhaabbataadhaan deemuu danda'a jechuudha. Ariitii dhaabbataadhaan deemuu danda'a jechuudha. Yeroo kana ariitiin dhaabbataa yoo ta'e silas dubbadheera. Ariitiin dhaabbataa yoo ta'e guulli hin jiru jechuudha. Maaliif change of v meeqa ta'a jenne 0
meetira per secondii ta'a jechuudha. Jijjiiramni ariitii duwwaa yoo ta'e yookiin immoo ariitiin keenya constant yoo ta'e the acceleration is equal to 0. Imagine that the train is still traveling in the positive direction slows down as it approaches to the next station. Egaa amma baaburri kuni deematuma jira. Osuma deemu buufatatti dhiyaata akka deemen dhaabbachuuf maal godha jechuudha? Speedii isaa yookiin immoo ariitii isaa gadi buusaa deema jechuudha. Yeroo kana ariitiin jalqabaa ariitii xumuraa ni caala jechuudha. Yookiin immoo ariitiin xumuraa ariitii jalqabaa irraa maal ta'a? Gadi ta'a jechuudha. Yeroo kanatti immoo change of v keenya maal ta'a? Will be negative. Change of v keenya amma ariitiin xumuraa ariitii jalqabaatii gadi yoo ta'e so v final minus v initial negative ta'a jechuudha. V final minus v initial negative ta'e jechuun yookiin immoo jijjiiramni ariitii negative dha jechuun guulli keenyas maalidha jechuudha? Negative ta'a jechuudha. Which is called deceleration. Egaa jenneera jira yoo ariitiin wanta tokko hir'ataa deeme wanti sun maal godhe jenna? Decelerate godhe jenna jechuudha. Ariitii isaa ni hir'ise jechuudha. Deceleration does not mean that the acceleration is necessarily negative. Egaa deceleration jechuun accelerationii negatiivaa jechuu miti amma. Maalan jedheera? Negatiivni fiiziksii keessatti yeroo baay'ee maal bakka bu'an jenne? Kallattii bakka bu'aa jenne. There is a deceleration whenever the magnitude of the velocity is decreasing. Thus, the velocity and acceleration points in opposite direction when there is deceleration. Egaa deceleration jechuun kallattiin ariitii keenyaa fi amma ariitiin lachuu kallattii mala ariitiin v1s v2s ariitiin isaanii hin jijjiiramne jechuudha. Garuu saffisuma isaaniitu gadi bu'e jechuudha. Saffisa isaatu gadi bu'e malee hammi ariitii kallattiin ariitii hin jijjiiramne hamma ariitiitu jijjiirame gadi bu'e jechuudha. Hin dabalee osoo hin ta'e ni hir'ate. Kanaafuu guulli keenya faallaa maalitti ta'a jechuudha? Faallaa kallattii ariitiitti ta'a jechuudha. Ariitiin keenya kallattiin isaa baatti yoo ta'e deceleration keenya immoo yookiin guulli negatiiviin kun kallattiin isaa maalitti ta'a jechuudha? Gara dhihaa ta'a jechuudha. Ariitiin bahaa yoo ta'e guulli keenya immoo guulli decelerate ta'e jechuudha. Guulli decelerate ta'e kallattiin isaa dhiyaatti ta'a jechuudha. Guula battalaa instantaneous acceleration. Guulli battalaa immoo kamitti ibsama kan jedhu isin ilaala jechuudha. The instantaneous acceleration is the acceleration at a particular instant. Egaa battala kanuma jedhamu irraa yookiin immoo instant kan jedhamu kanarraa hiika isaa yookiin konseptii isaa argachuu dandeenya jira. So guula battalaa kan jennuun guula yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti argamu jechuudha. Guula yeroo baay'ee xiqqoo ta'e keessatti immoo yeroo murtaa'e tokko keessatti jiru jechuudha. The instantaneous acceleration that an object has at an instant time t is equal to the value that the average acceleration. Egaa instantaneous acceleration fi average acceleration keenya maalidha jechuudha? Yeroo wal nuu kenname keessatti wal fakkaataadha jechuudha. Instant acceleration keenya fi amma average acceleration keenya waluma fakkaataadha, garaagarummaan qabu yeroo nuu kenname irratti jechuudha. Yeroo nuu kenname irratti yeroon keenya yoo jijjiirame ni jijjiirama. Garuu yeroo wal fakkaataa keessatti ariitii battalaas ariitii giddugaleessaas yeroo wal fakkaataa keessatti guula wal fakkaataas guula battalaas guula giddugaleessaas wal fakkaataa qabna jechuudha. Calculate for an interval of time change of t which includes the instant t approaches as the interval of time change of t gets smaller and smaller such that as change of t approach to 0. Egaa yeroon keenya yeroo baay'ee xiqqoo taate garaagarummaa yeroo baay'ee xiqqoo taate keessatti guulli giddugaleessaa guula battalaa wajjin wal qixa ta'a jechuudha. As the time interval over which you are measuring the change in velocity gets smaller and smaller, the ratio of change in velocity to time interval as the same time interval approach 0 is instantaneous acceleration. Egaa yeroon nuu kenname yookiin garaagarummaan yeroo gidduu keenya jiru baay'ee xiqqaachaa yoo deeme yoo zeerootti dhiyaachaa deeme reeshoon jijjiirama velocity keenya yookiin immoo jijjiirama ariitii keenya yeroo xiqqoo nuu kennamte san irratti taatu maal jedhamti jechuudha? Instantaneous acceleration jennaan jechuudha yookiin immoo guula battalaa jennaan jechuudha. Kanaafuu guulli battalaa kun maaliin ibsama jechuudha? Guula yeroo baay'ee xiqqoo taate irratti argamu jechuudha. Ibsuma dabalataati jechuudha. Guula baay'ee yeroo xiqqoo taate irratti instantaneous acceleration defined as acceleration at a specific instant in time. Mathematically, we can describe it as this one. Egaa
kun guula battalaa keenya yoo bakka nuwwe change of v over change of t as change of t approach to 0 jennaan jechuudha. As change of t approach to 0 egaa waa'ee kana waa'ee limitii ni barattu jechuudha. Herrega keessatti gara fuulduraatti akkamitti akka jijjiiramaa deemu jechuudha. For uniformly accelerated motions, the instantaneous acceleration has the same value as the average acceleration. Egaa sochii guula wal fakkaataadhaaf amma nuyi kan dubbachaa jiru waa'ee sochii guula wal fakkaataati jechuudha. So instantaneous acceleration fi average acceleration wal qixa jechuudha. Wal qixa jechuudha. Sochii guula wal fakkaataa keessatti instantaneous acceleration fi average acceleration yookiin immoo guulli battalaa fi guulli giddugaleessaa yeroo nuu kenname keessatti jiru wal qixata jechuudha. Examples fakkeenyota gara garaa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyi kunis exercise keessaa kan fudhatamedha jechuudha. One, race horse coming out of the gate accelerates from rest to a velocity of 15.0 meter per second due west in 1.8 second. What is its average acceleration? Egaa fardi kuni farda dorgommiiti jechuudha. Fardi kuni ka'umsa irraa meeqarraa ka'e jechuudha. From rest. Fiiziksii keessatti wantoota kana from rest amala. Rest boqonnaa irraa ka'e jechuun ariitiin jalqabaa isaa meeqadha jechuudha. Duwwaadha jechuudha. Kun hinti keessanii jechuudha. Inna ariitiin xumuraa isaa immoo 15. Yeroo hammamii keessatti 1.8 sekondii keessatti jechuudha. Tokko amma tuqaadhaan 15 tuqaa duwwaa maaliif jennee jechuu dandeessu jechuudha. Maaliif significant figure dha. Safarri keenya yookiin immoo dogoggorri keenya baay'ee xiqqaa ta'uu ibsaa jechuudha. Baay'ee xiqqaa ta'uu ibsaa jechuudha. Amma 15 jennee 15 tuqaa 4 osoo 15 tti yookiin immoo decimal place malee osoo barreessine 15 tuqaa 4 meeqa ta'a jechuudha. 15 ta'a jechuudha. Kun immoo garuu 15 tuqaa 1 miti, 15 tuqaa 2 miti, 15 tuqaa duwwaa ta'uu nutti agarsiisa. Kunillee akkasuma jechuudha. Waa'ee akkureesii safara keenyaa dubbachaa jira jechuudha asumaan. So amma guula giddugaleessaa isaa akkamitti barbaadna? Velocity qabna, yeroo qabna. Velocity keenya maal gochuudha? Jijjiirama velocity keenya maaliif hiruudha? Yeroo nuu kennameef hiruudha jechuudha. Which is velocity hammam qabna? Initial velocity meeqa qabna? 0 meter per second qabna. Final velocity 15 meter per second. Change of t 1.80 second. The required one is an average acceleration. So using your formula, average acceleration is equals to change of v over change of t, which means final velocity minus initial velocity over change of time. 1.8 meter per second minus 0 meter per second over 1.80 second, which is equals to 18 meter per second over 1.80 second, which is equals to 10 meter per second square. Kudhannu ta'a jechuudha. Baay'ee salphaadha argitanii miti. Amma ka 0 kana eessaa finnee kan jedhu hubachuudhaaf gaafii keessan sirriitti dubbisuu qabdu jechuudha. Maal jedhee jechuudha iddoo kanatti? It accelerated from rest. Ishee kana amma ijoollee baay'een xiyyeeffannoo kenna konseptii isa hubadhaa kana siin jedhu kanaaf jechuudha. Amma gaa jecha sana osoo hin argan isaanii hin rakkatu jechuudha. Hin rakkatu yeroo tokko tokko meerree initial velocity keenya nuun kennamne jedhanii dhiphatu jechuudha. Garuu kennameera jechuudha. The second example is a car is traveling at 14 meter per second when the traffic lights ahead turns red. Egaa konkolaataan tokko ariitii hammamiitiin deemaa ture jechuudha. 14 meter per second dha. Osoo fuuldura isaatii maalti ittiin ifiin ibsaan traafikaa diimaa osoo ittiin ibsin diimaa itti ibsanii dhaabbata waan ta'eef jechuudha. The car accelerates and comes to a stop in 5 seconds, 5.0 seconds. Egaa konkolaataan kun dura hamma kanaan deemaa ture saffisa hamma kanaatiin sekondii 5 keessatti garuu ni dhaabbata jechuudha. Akkuma sela from rest jenne ammoo osoo deemaa jiru stop jechuun v finaliin maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. V finaliin 0 ta'a jechuudha. Calculate the acceleration of the car. Egaa amma hintii isinii kenneera. Maal gochuu dandeessu jechuudha? Barbaadu jechuudha. So let it be your turn and put your answer in the comment box and I will reply you. Egaa walumaa galatti qabiyyeen har'aa kan amma ammaatti turedha jechuudha. Qabiyyee itti aanu keessatti waa'ee maali ilaalla jechuudha. Equation of motion with constant acceleration,
graphical representation of uniformly accelerated motion and relative velocity in one dimension. Egaa qabiyyoowwan kana hunda isaanii wayitii ta'an keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu har'aaf baay'ee galatooma. Chaanaalicha subscribe yoo hin godhin subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas viidiyoowwan like viidiyoo keessaniif immoo barattoota dachee Oromiyaa hunda bira akka ga'uuf share gochuu hin dagatina. Baay'ee irraa fayyadamtu. Anaan illee baay'ee ni jajjabeessitu. Amma barannoo ittaan wal agarrutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Isinin jaaladha. Bye bye.